nuti amantii islaamaa jaaladhee filadhee itti dhufe waan ta'eef gaafa tuqamu na dhukkuba. Hangam duriyyee ta'ullee hanga fedhe islaamummaa irratti hojjechuu baadhullee daawaa gochuu baadhullee islaamummaan gaafa tuqamu arguun fedhu jechuudha. Kanaafi biraan deebi'an jalqabni dubbii bakka kana. Waa'ee murtiittan deebi'a. Murtiidhaa wajjin waliin nyaannee dhugneerra. Wanta baay'ee wajjin dabarsineerra. Hiriyummaa ajaa'ibaa wajjin qabna. Yeroo baay'ee wal lolleerra, walitti buuneerra. Yaada isaa ilaalcha isaa keessaa waan hin deeggarreen qaba. Waan natti hin tolle ni jira. Garuu waan waliif nun galchine dhiiseetan namummaa isaa wajjin jiraadha. Murtiin nama garraamiidha. Nama namaaf yaadudha. Nama waan qabu nama wajjin qooddatee nyaatudha. Bakka rakkootti nama sirraa namni nama si birmatudha. Ni jarjara. Amala isaa keessaa dadhabinni isaa inni guddaan ni jarjara. Miira keessa galeet miiraan deema. Bakka akkanaatti irraa nafaan. Bakka wajjin jiraachuu qabutti wajjin jiraadheen bakka akkanaatti irraa hafa. Waan amma dubbachaa ture guutuun isaa sirriidha. An yeroo tokkoo fi lamaa ol walitti buuneerra isiniin jedheera. Sababa walitti buuneef garuu dhugaa isaan dhoksu. Ammas taanaan yaadanni amma deemsisaa jiru kana itti waliin galu. Garuu dhugaa isaan dhoksu. Akkamittan hin dhoksu? Akkamitti immoo irratti waliif hin galu isiniifan ibsa. Tokko ani gaafan amantii islaamaatti dhufu haadha kiyya, abbaa kiyya, obbolaa kiyya, firoota kiyya warra gaafan dhukkubsadhu mana yaalaa na geessan gaafan beela'u na nyaachisan jara dhiiseetan rabbitti of kennee dhufe gara islaamummaatti. Rabbitti amaneetan dhufe. Jarri waan fedhe yoo na miidhan illee rabbii nan qabaa jedhee rabbii na biradhee dhufe. Abbaan kiyya gaafan salaatu gaafan quraana masjiida deemu ulee qabatee karaa irratti na eega ture. Na gara fuudhaaf. Rabbitti of kenneetan deemee kana deemeen sagada takka na tuqee hin beeku. Abbaan koo guyyaa ximqataa bakka ximqataa ni xammaqamtanii na geesseera. Bakka ximqataattan deemee dirree ximqataa irratti sagadeen. Wallaahi takkaa miidhamee hin beeku. Maaliif rabbiin itti amaniin qaba waan ta'eef. Har'a murtiin islaama keessaa namni tokko itti balleessuu danda'a. Namni lama isatti dabuu danda'a, isa arrabsuu danda'a. Namoota isatti dabaniif jecha taane jedhaniif yookaan karaarraa waan islaamarraa hin eegamne dubbataniif jecha rabbiin ganuun sirrii miti. Jalqabuma islaama ilaalee otoo hin taane islaamummaa ilaalee rabbitti amanuu danda'uu qaba. Waan islaamummaa keessatti caqasama. Islaamummaan kan inni ibsamu islaama amanee ka'ee daandiin taane irra deemu osoo hin taane akkam beekutti an beekumsa hin qabu. Nama amantii kana keessatti dhalatee guddate illee miti. Islaamummaan quraanaa fi hadiisaan jecha rabbi nutti himeen malee Hamzaa Jaabiriin yookaan Dooktar Nuuraddiin miti kan inni ibsamu. Islaamummaan kan nuti itti sabaruu qabnu kan nuti of kennuu qabnu rabbii isa quraana buuse isa islaamummaa nuuf kenne sana malee waan Hamzaan hojjetuuf waan Dooktar Nuuraddiin hojjetutti miti. Murti guutuun yaa I know tabaddulaan miidhameera. Eenyuun miidhame? Tokko nama maqaa islaamaa himatu nama miseensa islaamummaa ta'een jechi hin taane jedhameeraan sirriittan beeka. Gaafa konkolaataadhaan osoo deemu konkolaataan isaa kan taane ta'ee inni mana hakimaa deemee konkolaataan isaa gaaraajii galtee konkolaataa biraa fudhatu annan beeka sirriitti. Ajandaa sana farsuun barbaanne. Namni biraa konkolaataa mitiiti.
burcuqoon bunaa gaafa jalaa cabdu gadi ba'ee dubbateet kottaan garagaraadhaan mana bunaa baratee kottaan eebbisaadhaan murtii guutuun hin jenne akka jarjara isaatiif akka miidiyaa irratti jarjaruuf silaa isarraan eegan ture hin jenne inni obsii jenneen ni dhiise. Waggaa kana keessa fatanaan isarra ga'e annan beeka qaamaan hiriyaasa waan hin ta'eef hiriyummaan keenya garuu daangaa qaba. Bakka inni dogoggoretti jalan deemuun sana booda duulli irratti banameet hojiin biyya alaatti deemee agriimentii mallatteessee waan enerjii dhugaatii enerjii jedhamu sana galchuudhaaf hojjete piroosesii inni jalqabe sun jalaa danqabe birrii miiliyoona meeqaan lakkaa'amu jechuudha annan beeka. Magaazina inni asii kireeffate jalaa cufsiifame hin dubbanne inni waan gana. Qarshiin laayisensii sana baafachuudhaaf Dubaay diresii deeme hundi keessanii beektu jechuudha. Hanga Dubaay deemee laayisensii sana baafatee biyya keessatti gibiraaf qaraxa barbaachisu kaffalee baafate sun magaazina kireeffatee meeshaa galchuu gaafa jedhu jalaa cufsiisu. Balaan konkolaataa sun irra ga'e hin dubbanne. Qarshii gamaas gamanaas maalis hiriyoota isaarraas namas jaallatanurraas fudhatee namni kaleessa konkolaataadhaan deemuu isaa beeku sun har'a gaafa inni lafa deemu arguu waan hin barbaanneef konkolaataa biraa fudhateetti liqeeffatees ganaa liqii kaffaluufis jiraachuu mala. I don't know. Konkolaataadhaan deemaa jira. Osoonni akkasiin jiraatu hattuudha maalidha jedhamee sirrii irratti hojjetamee sanuu nama maqaa sheeka biyya abalu jedhamee moggaafateen poolisaan qabamee deeme baalee gaafa inni qabamu sana itti bilbileetiin maalidha wanti ta'e namni wayinatti himnaan maalidha wanti ta'e jennaani waan akkasiitii bakka kanaan jiraa jedhe tole waan irra geesse na beeksisii hin jedheen hin deeme baalee gaafa deemu gaafachuudhaaf deemuudhaaf jenneetu baalee deemuudhaaf tikeeta murachuu fedheen gaafadhe. Murtii guutuu gaafachuudhaaf dhufaa jirra hiriyaa koo kan biraa jira gaafachuudhaaf dhufaa jirra haa akkamii utuu an achin deemin Aleeksi Taayyees murtii guutuudhaa wajjin waan hatan wajjin nyaataa ture waan ta'aniif inni kunis seeratti dhiyaachuu qabaa jedhee miidiyaadhaan labsame. Sana waan an argeefan bilbilee gaafadhe. Murtii guutuu gaafachuudhaaf roobee dhufaa jirra akkamii jennaan hin dhufinatis qoratamaa hartaa naan jedhan akkasii okay hiriyaa kootiin deemiitii waan jiru adda baasinaa bilbilii. Yoo hidhamuus ta'e hidhaan nuuf haaraa mitii jedheetan erge gaafan deemu. Gurbaa hiriyaa koo achi deeme sana maal jedhan Aleeksi Taayyee jechuun CE jedhanii gaafatan waajjira poolisiitti. Sana booda erga akkas ta'e at least an ala taa'ee namni kun nama hin qabu nama isatti duulu malee nama isaaf sagalee taa'aa jiru hin jiru. At least ala taa'ee dhugaasaa dubbachuun qabaa jedheetan isa bira dhaquu dhiise. Isa bira dhaquu dhiisnaan an dhaqee qabamuu dhiisnaan kiyyoo jaraa keessa galuu dhiisnaan sheekni roobee maal jedhee maxxanse. Aleeksi Taayyee namni jedhamu kun maqaa koo balleesseera gadi bahee dhiifama nan gaafatu taanaan Finfinnee dhufeeti beeki boolee taa'e dhufee dhiifama nan gaafatu taanaan seeraan akkanaa gaafatamu. Kabajaan hin gaafadhaa jedhee maxxanse Facebook irratti iskiriinshootii isaa isinii fiduu nan danda'a. Okay. Akkasii erga akkas ta'e murtii guutuu kan qabee jiru seera. Yakka inni hojjeteen kan gaafachuu danda'u seera malee sheekni roobee gadi bahee bakka mana murtiitiif abbaa langaa bu'ee maqa balleessiidhaa fi ibsa irratti kennuu hin danda'u warra qaama seeraa bakka bu'ee
jechan taane isaaf jedhu kun seeraan gaafatamuu qabaa jedhee dubbii gaafan itti garagalchuu na dhiisan. Si galee gaafa hidhaadhaa ba'u dubbii gabaabaa qabxiin ijoo koo maali? Dubbii gabaabaa murtiin akka fedhetti isaa ba'u. Gaafa sanas maalan jedhan murtii ati qulqulluus ta'e yakkas qabaadhu rabbi si haa baasu hojii keetii jireetan biraa deebi'e. Ni dhufee gaafa ba'u Adaamaadha an mana isaa bulee hin beekaan. At least guyyaa 3 guyyaa 4 mana isaa bulee hin beeka. Akka inni itti ijaare hin beeka mana isaa. Manni sun jalaa diigame natti bilbileeti aboon of jibbeen jira. Lafa kanarraa of balleessuun barbaadaa jira. Waanan biyya kana keessaa qabu tokkittiin mana kana turte. Mana kana harmee kootiif waadaa galeetan ijaare. Ibsaa Finfinneedhaa Jibuutii deemuutu irra ba'e jedhanii na jalaa diigaa jiru safara guutuu diigaa jiru mana kana ergan dhabee an abdii biraan qabu an jireenyuma kanaan fedhu natti dhaayee jira. Eessa jirtaan jedhaan Finfinneen jira akkanitti jiraadhu beekta boriitu na bira kottu dhuftee waan jiru ilaaluu qabdaa. Okay ani rakkoo akkasii keessan jira. Akkan maatii jiraachisu beekta maatii irraa yoon deeme haati koo agabuu bulti. Dhufu waan hin dandeenyeef waan jiru na beeksisi garuu ati tasgabbaa'e. Waan jarri jedhan godhi seeraaf bitame. Sanarra darbanii hawaasa waliin diigu taanaan manni sun sa'aatii sanatti waggaa 2 waggaa 3 dura yoo xiqqaate waggaa 2 dura birii miliyoona 1 wayii oliin ijaarame. Anti ilmaama isaa beekuus baadhu. So yoo waan jarri godhi jedhan hawaasa waliin kan kee qofa taanaan rakkoon qabu. Ajandaa miidiyaa goona. Yoo hawaasa waliin ta'e garuu duran dhaabbatiin haa diiganii. Waan hawaasni ta'e waliin taata. Seera sitti murame guuttee kaateetu mirga kee gaafattaan jedhee dhaquu hin dandeenye. Jireenya dhuunfaa kootiitu na dhorke. Ani itti gaafatamaa maatiiti. Obbolaa 2 barsiisa. Haadha koon jiraachisa. Kanaafi deemuu hin dandeenye yaa akka hiriyaatti bira dhaabbachuu hin qaba. Bira deemuu hin qaban ture. Yoon deemes furmaata biraan qabu fedheen dhiisee sana booda manni sun jalaa diigame. Takka namni akka murtii guutuu ajandaa miidiyaa jala deemu hin jiru. Waa'ee dhuunfaa isaa garuu manatu na jalaa diigame. Kanan miidhame jedhee uummata keessaa dhalate. Warra Harargeettis ta'ee warra miidiyaatti dubbatee hin beeku. I appreciate him. Bu'aa amma kana nama ajandaa barbaadu ta'ee rakkina isaa gadi ba'ee dubbachuu isaa eegaan ture hin dubbanne garuu namni kana hubateef hin jiru. Yaa dhibbatti waliin galaa miidhameera. Gara baay'eedhaan miidhameera. Gaafa miidhamu kana osoo gadi ba'ee miidhama isaa dubbate har'a kan itti duulu warruma obboloota isaa warra wajjin dhalatan warruma amantii tokko wajjin qaban nan beeka. Kanaaf dhiise. Anis dhiise hin dubbatinii wantan jedheef kanaaf. Garuu waan tokko irratti waliin galu. An rabbittan amane taanaan dantaa dhala namaan qabu. Si galee murtiin akka hiriyaatti dogoggora tokko nitti hima. An namni islaamummaa keessaa dhufe yookaan miseensa islaamaa ta'e tokko sababanni arrabaa na miidheef sababanni natti dabeef sababanni natti balleesseef wallaahi jireenya hundan dhaba malee rabbii hojii waliin dhabu. Dogoggorri isaa inni guddaan isa kana. Alex hedduu galatoomii. Dhiifama sagantaan dheeressi natti hin beekamne sorry. Laali asirratti osoo nama tokkoon kanneen waan hin jechuu barbaadu jira. Jara keenya doktorri waan kana fahamuu danda'a Dr. Nuuraddiin. Namni waa'ee gartee keessa namaa fahamuu danda'a. Ilmi namaa yeroo dipireeshina keessa seenee rabbiitti amanuu dhiisee lubbuu ifii qabuu ni hojjisa. Tana quba qabaadhaa takkaffaa. Rabbii itti amanuu dhiisee lubbuu ifii qabuu ni hojjisa hoggaa dipireeshina keessa seenee. Hoggaa rakkoon nama jabaattee
wallahi dhugaa rabbii Aleksi Taayyee waa hedduu haasa'e haa galatomu. Amma waan kana takka quban qabu. Dhugaa akka murtii guutoo dinqisiifadhu na taasifte. Waan kana gabbahee nama nuti gargaaru irratti nu bira dhaabbatee tasaa himachuu dhabuun biroo hedduu appirisheet akkaan si godhu na goote tana quba qabaachuu dhabuu keenyaaf ammoo dhugatti silaa namni gartee maleekaa tahanii waxyeen nu taateen beeynu akkuma reefu Dr. Nuuraddiin jee waan ta'e taa dabarteef obboleessa keenya nutiitu quban qabne silaa irra guddaan keenya nuti ala boonii if beeyna mana keessa boonii miti akka Oromoo Harargeettiin isinitti himaa jira ala boontan jaalattanuu jibbitanuu ala boontan isin ala dura bareeffattan mana keessa tana tun ammoo quba qabaachuu dhabuu kiyyarraa tun zaahira isin quba qabdanii beeka ala boonuun keessan ni jira murti guutoonni miidhamee qabeenya inni eegaluu deemu san dura dhaabbatanii deebi'anii mana jalaa diiganii ammallee mana jalaa diiguu deeman jechuun tuni dhugaa shook nama gooti mana biyyatti ijaaruun hagam takka akka taate amma namni ni beeka tanaaf ammoo ani ni beeytan Sheekhi Shariif as gubbaa jiru tokko isaan sodaadhu Sheekaa Roobee namicha hantuuta keessaa fi gubbaanillee fokkotu san amantii takka wakkalunni islaamummaa si wakkalu nama takka wakkalu anfariiraa fuularraa mul'ata online kana gubbaa hoggaa deemu bakka deemurraa anfariiraa irraa mul'ata hantuuticha san akkatti firraa qaban ni beeynanutu hantuuta keessaa fi gubbaan hin bareedne kan bakka deemutti arraba nama barra abiyya harka fuudhee osoo harka kana firraa murachuu hayyadhee shayiticha du'e shee muftiidha maal jee rabbi rahmata siyaa godhu hin jooyinaan akkana sila cinaa dhufanii fuula hantuuta san keessa dhawanii siigale hantuutittiin bulookna gootee waa dalagaa jirti ani siifiin taashee Kaaroobe murtii fi mitiyuu amantuma islaamaa balleessu jirta waliif teenya naafeeti amman haasa'u garuu waa'ee keeti tanaaf jara keenya miira keessa nama nayti wanni kanaa dargaggoo biraallee miira keessa nayti hadaraa yoo hamtuutiyya agartan ana malee amantiitiyyaa miti amantiin harka muraa jettu amantiin ajjeesaa jettu amantii islaamaa ozoon ta'in yaada sheekkaniiti aidiyaadha amantiin islaamaa kanarraa qulqulluudha quba qabaadha amantiin islaamaa kadha beer gargaaruu karakkate rakkoo baasuu saree bishaan obaasuuf jannata nama nayti amantiin islaamaa nama dhiisi saree bineensa bishaan obaasuuf jannatatti seenta amantiin sila akka Sheekaa Roobee taate ani gaazarra naqeetiin dhab godhee guba ture garuu inni wanni inni deebu jiruun amantii ozoon ta'in waan haakaamonni eega nabi Muhammad du'e amma 200 booda katabataniin deemaa jira antara isriifiin ima dhageeffadha wallahi amantii miti amantiin islaamaa isii gartee waquulu linnaasi husnaa jecha gaarii namaan ja'a jettu amantiin islaamaa isii yoo nama ajjeefte addunyaa guututti akka ajjeefte silaaltuudha tanaafuu sheekantuutee keenya yoo gadin dhaabbanne si gad dhaabna tunu dhaamsa kiyya dubbadhu mama bayaan ammaas wanni takka taniin isinii mu dhageeffadha warri gartee yeroo nuti wal morminu nuti wal dhabbii jidduu teenya laa ilaaha illallah irratti osoon ta'in warra gartee anaan kaafira anaan je'u jira haa ja'aniisan wanni niin an waan kana dura dhaabbadhuu fi waan fofokkottuu udaan amantii dibantan irraa haquudhaaf ammoo islaama obboleeyyan kiyya hundaan mama bayaaniin kaafiran je'u akka Sheekaa Roobee anaan kaafira je'utti ani isaan kaafiran je'u Jamaal kanaan kaafiran je'u tanneen hundi jechuu darasaa anaan kaafira jettuu beek yaada biraa irratti walii galla naafi inni kun yaada biraa irratti walii galla garuu warra na duuba deemee kaafira je'u mama bayaanis yaada biraa irratti walii galla waan akkas akkasiiti malee an islaamummaati yajibbeetii miti kaniin akkas godhaa jiru warri garii kaas jala deemtanii koottaa kara waaqaa jettan ani waaqa dhugaatiin gabbaru jira jara kee ifin dararina hamzaatutu islaama tokko jira isinitti fakkaatin ani adawwii islaamaatiin irraa haqu jira tana quba qabaadha itti deemama bayaan dubbadhu Ogda ka wain dubbadha osoo ustaanii eegalle wain dubbachuu fadhe
Wanta jecha lamaanii si kan naqoy murtii naafsi usmee profeesar usmee. Tanaafuu wanni takka tan aaraa murteeffamtu hin jirtu. Nakuma qabaadha wanta kan isin wanni aaraa murteeffamtu hin jirtu. Murtii waan godhaa ture maaliif akka godhaa ture haasawa Alex Taayirraa ni beektan namni gaadila kana nama dhagahama dhugaa. Tanaaf inshallah tan murtiidha ni haasoyna amma yaadu magartee waan islaamummaarraa akkanatti ichi nama dhiibuutii fi kanarraa haa dubbannume. wanta kaan irra idoo fade Sheekha Baale eenyu Sheekha Roobee qofa jechuun jirta. Guruppii ijaaramtee maallaqa biyya alaarraa guurtee amma miseejan dhufe. Maallaqa biyya alaarraa guurtee murtii akka inni gartee silaamana hidhaasanii miti murtiin biraatti murteeffamtee affanamee gartee seenu warra godhee jira. Garuu waan takka waan namaa godhan illee dubbatan harabbii guddaan guyyaa qaamana shaayidaa. Nama abdii teenya eenyuun mataan alaafaaf sooshaal miidiyaa kana gubbatti nutitti dhufee keessaan mana hulaa akkanaattiin galee kiraan isaa maali dippoozitaa fi kiraan 150,000 walla kaaziinoovaan jira ana kaaziinoovaa kadiraba hanqas takka nama gartee nuti gargaarree as deebi'ee nama keenya akkana godha jechuudha. Waggaa nuti obboleeyyanii akka guutuu jeneraalii nama fudhannee waan qabnu kisha keenya keessaa baafnee osoo eessarraa deemaa eessatti deemaan beekne gargaarree namni kun nama keenyaa nu gaafate jennee waa goonuu fi waan godhanillee dubbachuun gaarii miti. Nama keenyatti as deebi'ee nama keenya kana godhaa jechuudha. Hoggaa miidhaadhaa nama keenya irratti as garagalanii guruppii uummatanii maallaqa gizee ta'an $50 waliif hin quudhine bishaan waliin obaasne. Nama tokko nama gartee ol guddachuu jiru akkamitti ol ka'ee deemaaf gad qabanii kuffisanii gartee nama kana daameej godhuuf maallaqa oli buusan. Wallahi I feel sorry. Murtii kiyya waan Alex jee kana takka irraa waan takka irraan beenu obboleessa kiyya dhiifama guddaa nu godhi dhiifamaan kanumaan jaa. Sheekh Hamza namni waan fedhe waan naan jee haajuu kana jeetiin gabbu'aani. Jay wallahi jay. Arra nama tokko ganda biraarraa fuunee Harargeetti yoo hine akkana kanumaan isinit jaa. That's it. Waan fedhan na haajaan waan fedhan jaa. Weaknessii ani ganda biraa miti dadhabina nutu qabaa nuti dadhabaadha. Namaaf reefu jette alaaf ni ifnaa af keessa rakkoodha. Is it really bakka biraarraa fuunee ganda biraarraa fuunee curootti yoo hidhan arra dubbiin akkana akkasumatti ilaala gandummaa haasa'uufi miti. Sometimes we need to wake up. If ka'uun irribarraa barbaachisaadha. Ganda tuquu miti abaluu tuquu miti daangaan hoggaa dhuqame haqni hoggaa dabe hoggayyuu haqa irratti haa dhaabbannu wanni joof kanaaf ani eenyu maalin jira eessan jira haa Ramas deebi'ee sitti nima Sheekh Hamza asi deebi'ee murtii guutuu ka arrabsu maal kaju ganduma keenya joolluma teenya walitti hin kijibnu kaasi kuffisuu barbaadu anuma akkuma reefu jette si wajji dibeeti godhanii deebi'anii Hamzaan kaafira kajaan joolluma teenya walitti hin kijibnu si wajji waggaa ta'an akkasi garagalanii ka namiidhuu ka barbaadu ganduma kiyya ganda biraatii miti. So sanirraa haa guddannu rakkoon qabnu nuti rakkoo qabaa nutiitu rakkoo qabaa arra stoorii kana flippi garagalchaati stoorii kana bakka biraa godha duulli akkanaa kunni duulamaayii jechuudha. So gandummaa ganda biraatti hoggaate halaali ganda keenyatti haraami bakka biraa hoggaa dhabnu ati farra Oromooti. Ogamo kajettu ati qabsaawaadha. So rakkoon nuhi dhukkuba qabna baha Oromiyaa rakkoo qabna dhukkuba qabna dhiqamuu qabna. Dhiifama naa godhaa namni akka fedhe cicciree haa fidu garabaa namni na bulchuun jiru ani rabbii qofan sodaadha. Haqammoon hin dubbadha cicciraa fida Oromoodhaaf jennee ka'eeyyuu nuyi garagalle immoo hoolnyaan nuyi. So we need to stop. Kanumaan isin jaa dhiifama wajjin galatooma. Hamza dubbadhu. Okay. Jaba setama waan dubbadhu bareeyyan. Ani waan biralleen dubbadhu dhima biralleen dubbadhu. Obboleeyyan
dogongorri guddaan nuti qabnu keessaa ijoolleen teenya ijoolleen shahaada teenya walitti qabnu. Amma fakkeenyaaf naaf Hamzaa yoo walitti fudhanne anaaree amma Hamzaa asitti waa jedhee nu waraabaa garuu immoo jibbaa hangasan hin fedhu jechuu barbaadeeti. Jibbeensa akkasiisan if keessaan qabu jechuu barbaade. Namni hedduu yeroo hedduu na argaa jirtan nama hin jaalanne tokko irra deddeebi'anii wajjin naasawan. Yeroo hedduu waliin illee taanee asumarratti illee walillee ni arrabsan naaf Hamzaan tokko kana. Lammaffaa immoo gama biraatiin wani isin dhaamu keessaa yoo yaadattan irra hedduun ijoolluma teenya ta'e islaamummaa qabuutiitiitu wallahi islaamummaarraa nama baasaa jira. Arrabaan namarratti duuluun haa ta'u. Ni yaadattan gaafa bara dheengaddaa wanni amma akka murtii irratti ga'e kun gama arrabaa ta'e irratti illee akka keessaa harargeen nama ofiidhaa jabeeffatu nama ofiidhaa osoo waan fedhellee ta'e abadan irratti sindultu inni sin xiqqeessitu. Sanbira kutee namni boo akkamitti nurraa haa deemu baga alhamdulillah namni akkamitti ija. Sahaabaan bardur lubbuu ofii kana dhiisi qabeenya ofii kana baasaniit nama gara islaamummaa irraa akka hin baane kanuma islaamummaa keessa dhufe kanaa wajjabeessaa turan hin beeytan. Tokko kana gama biraatiin obboleessa keenya kana rakkoo isaa as jitti dhageenya jirra. Haa ta'u immoo kanumaanu warra amma ni rakkate minaamini jedhee ajanda uume jedhee namaan kanaan boo namni waan fedhu lubbuu ofiitu hin jibba. Amantaa dhiisi namni hoggaanii fi waan meeqa waan gargaraatiin miidhame lubbuu ofiitu sadarkaa jibbuu dhagaa jechuu barbaadeet. Garuu immoo piliis arraba dhaabbadha. Osoo inni masqalaa hin kaayyatin dura suuraa isaa fuutanii gaafa kanis suuraa xiyya fuutanii masqala akkanatti nu dhaabdan. Wallaahi kana irraa gaafatamu teessan tan. Wallaahi fuula rabbii duratti illee. Maal taatan boo islaamni hangana viidiyoo namarratti hojjete akka namni daran islaamummaa tana gallakkisee boo daran namarratti hojjeta. Maali akka kun maal taatan islaamummaa dhaatii tokkana nama ajajamoo akkami. Rabbiin sodaadha. Gama biraatiin immoo Sheekhaa Roorobee sagayoo inni kana na dhagaa jiraatu taate arrabooda namni ganaa isaan Sheekhaa Roobeeti kan jedhan taatan sammuun teessan isiin fayyaan qabdu. Dhaggeeffadha. Namni nama sheekhaa ta'e yoo murtii guutuu fi rakkoo nama biraa jiraatte Rabbiin aayaa qurquraanaa Sheekhaa Roobeetis hin beeka. Obboleeyyan keessa walitti araarsaa jamalee jidduu shara irratti uumaadha asumaan jidduun aarii irraa baa hin jiru. Kana quba qabaadha. Kan lammaffaadha wal'iisuuf illee hin teenyu ana akka mataa kiyyatti gama Sheekhaa Roobeetiin jechuudha. Amma dubbii gabaabsinee obboleessa keenya amma daftanii dafa shaadaa qabsiisuu illee dhiisa. Suuta miira keessaa baafannee rakkoo jirtu obboleessa keenya kan akka harargeetti obboleessa keenya ilma keenya cinaa dhaabbannee obboleessa keenya jabeeffatu qabna isinin jechuu barbaade hanga Hamza. Barakallahu fiikum. Mee dubbadha Jamaal Aliyyi. Ayyee carraan kiyyaame assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Rabbiin akka nu waa dubbachiisu akkamii jirtan hundi keessanuu baga jiraattanii. Jalqaba irratti Aleksii dhugatti guddaa galatoomu waa hedduu haasawee waan namoonni kun hedduu dur quban qabne hedduu haasawee jira. San hunda keessaa immoo akka nama naafiin yaadaan wal faallaa jirutti Hamzaa kana dhugatti waan takka Usman akka maayikii qabadhee taa'utuun waan takka irratti ni dinqisiifadha. Khaasatan waan gama arrabaa kanatti hedduu namni hanga Hamzaa Shijjaabir kana arrabsamaatis ture arrabsamaatis jiru waan amma dura gaafa basalaa takkarraa kaasnee hanga arraan guyyaa arraan tanaa kanatti